qasino saamtani waan qabdan gurrattani galtani kaayoon sun gara kan ofi zora Filis warri akkanatti deemtanii uummata kanatti akkas godhee kaayootti hamannaa jettanii irra buttanii sagal dubbattanii kudhan battan nuti jaallan hedduu itti dhabne warra baratee iddoo barbaade gahee gaddeebi'ee waraana kana gahee wareegame hedduu itti dhabne maatii tokkicha keessa nama sagal nama jaha hawaallee teenya kanaaf erga galtanii afaan keessanii ziippii keessan godhadhaati piippi keessan jala kaadha harka rukutaa yookiin piippi jala harka rukutiina galtanii miti kudhaniin dubbatina miidiyaa kanarra dhuftanii afaan keessanii shamakkaa mee dabaleen haala dubbiin dheeressi laateen nan turadha waan giddu galeessa afaan keetiin dubbatiin afaan keetiin waraana achi keessatti ennaasaa wareegamannatu lafaa kaasee giddu galeessatti akkana ta'e hin jedhin afaan kee ziippiitti godhadhuuti erga galtee taa'i kanarraas baatanii nutti waan argitan illaaqinaa dubbii kana jechuu barbaadaan maatii keenya maatii keenya irraati sangaa gurgursiistanii har'as baatanii uummanni nagaa uummanni nuti miidhamne nutu miidhame isin maatii keenya sangaa gurgursiistanii har'a tulluu dhugaa qabaachuu sana hundi dabar dhugaa simii sana irratti dubbatan deebisuu qabna dhugaa simii sun anas nami dabar ela waan tokko wala hubannu bar dhugaa nati dubbattu sun ani san dubbachaa jira bar ani kana uummata sin dabar waaya ba waa'ee waan ta'e yoo nataalofte deebisuu dhiisuu danda'a garuu uummata waan ta'eefi ati waa'ee jaala wareegame maatii beekta waan jette sun dogoggora keessatti fakkaata sababni isaa waraana bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo wal keessa jira gargar baatanii yoo dubbatanii keessan ture jedhe kamal beektare keessan ture jedhe ati keessan ture warra daawii dhagaye akka keetti afaan dheeradhee yoo naacha'uus baadde ammati maal afaan dheeradhee beektee yoo wal hubachiisne ilaa daawii maatiin tarii yoo illee garaagarummaa siyaasaa qabaanne walaa hubachiisne daawii yookiin wal arrabsu yookiin waan ta'eef sirriin xiqqoo waan asitti mugaru waraana giddu galaa turtan akka turtan jette akkasitti nan ibsin sitti maan jira barbaadan dhuunfaadhaan natti yookiin akka barbaadan wal baruu iyyuu dandeenyu marbinni Oromoodha nuyi Oromoo keessa afaan Oromoo keessa walii eenyummaa walii wal barreeyyuu gaafsan yoo qaanutti maal taatam akkasi naan jette sana yoo ta'uu baate sitti maan jira waraana tullu waan jedhe keessa abbaa gadaatillee na ofi abbaa gadaa ofi hubachiisa yaada kiyya no maatii an waraana bilisummaa Oromoo jedhe kan uummata Oromoo saamu sana anaaf naaf hin taane jedhe waan tuduu nama jedhatti maqaa waraana Dawi maatii waliin barina maatii keessan foloo isin godhe ergasii intalli keessan biyya akkasii jirti jedheeni dhaqanii maatii keessan miidhu waan ta'eefi warra niqiluu duukaa gale kana tasuma waliin barina maaliif abbaa gadaa na hubadhu dhiifama faana hangafa kiyya ilaa afaan sirratti qabu otoo hin taane ainillee kan mormuu isaa wal barraa jettee wal barraa jettee maaliif wal barraa sun si faanallee wal barra abbaa gadaa atillee qabxoo michuu ichiyyan kaasee dhagee eengadda abbaatii gadaa ila isuma dheengadda abbaa gadaa isa dheengadda dhugaa rabbii lafa magaala taa'aniitu abbootii gadaa qabanii maallaqa harkaa fuudhachaa isa dheengadda isa dhugaa rabbii bara lafa kana hin beekta anillee nam morma tullu anillee isaan nam morma maaf wal nu badde anillee warra sana nam morma haalli nutti himtu isa dheengadda bara abbaa gadaa isa jarri kun ajaa'iba isa dhugaa rabbii tullu tokko dabaree naala daami tullu anillee isaan nam morma woomsuu barbaadu ela abbaa gadaa dhiifama laasin kabajaati xiqqoolee al tokko meela anillee warra sana nam morma jee dirqama jarana yoo wanta dirqama abbaatii faarsuu baate yookaan piipii ta'uu yookaan waan ta'e laa dirqama nama mana kana dhufee ajannaan keessan maani jennaan waa'ee warra piipii fi waa'ee abaa'uti jettan ani garuu uummataan siniin jedhe uummata gaafataan Oromoon garuu adda bilisummaa Oromoo faana qaama garaagaraa miti waa'ee bilisummaa Oromoos ittis wareegama kaffalla maal adda bilisummaa Oromoo kun maqaa bilisummaa Oromootiif gabba'ee waan hin taane yoo ta'e mormuu mirga qaba bar uummata Oromooti waan ta'e anaaf wareegama kaffala yoo inni immoo anarratti waan ta'e isa yoo morme ana diina na gochuun sirrii miti beekta sana adda bilisummaa Oromoo warra akkasitti dubbatan kanallee isin faallessuu danda'a beekta akka kaayyicha dhaabatti qabsoo bilisummaa Oromootiif gabba'e waan ati jaalatte nan jaaladha kaayyoo keen galmaan gaa'edha uummata Oromootiif beekta kanaaf sanarratti ani waan an dubbadhu irratti na hubachuu qabda dirqama anillee sana naman warra maqaa bilisummaa Oromootiin gabba'ee uummata Oromoo kana daraaru qabsoo yookaan sagantaa siyaasaa kana kan hin qabne sin jedhan illee beekta mee qottoo wareegama jaala kiyyaa sana meechoo as ati zoonii kibbaa giddugala keessa socho'aa turte
sana in osin amali fi nutragana marrat qabna betat atamma me amma anatu sirratti kaffalaati shamarran irraa warqeen fuute jira yookiin ummata dirqisiiftee humnaan maallaqa irraa fuute yoo jiraate dhugaa rabbiiti ana taanee tulluu taanee sirratti kaffalla hagam fuute kana yoo dhugaa dubbattee erga zoonii giddugalaa keessa socho'aa turte waan giddugala keessatti ta'aa turre hundumtuusaa faayilii isaa wannoo isaan nu bira jira waan ta'eef ati namni warqee irraa hiikkatte yookiin shamarreen humnaan qabdee qubeelaa qubarraa baafatte yookiin maatii dhattee sangaa gurgursiifte yookiin maallaqa irraa fuute yoo jiraate jira jedhii ammuma kanatu walitti qabnee ana roobuu taanee sirraa baafna dhugaa dubbadhu maalii fi waggaa kuma jiraachuuf hin deemtu guyyaatti biddeen kudhanii nyaattu yoo dhugaa dubbatte Oromoon dhugaan ilma waaqaati jedhe yoo dhugaa dubbatte namban Oromoon immoo gara laafessaa yoo ati nan balleesse jette gumaa kaffala sirraa gumaa kaffala badii keessatti murteessee kee gumaa sirraa kaffala atamma mee nama meeqarraatu qubeelaa yookiin warqee qubaa baafatte yookiin ina abbaa gadaa waa tokko na hubadhu maaliin dirqama na kafiifi yookaan waraana sanyii faana gada ta'uu qaba na dhagaye maan abbaa gadaa ani yoo na bahooni har'a daandii aatte kaleessa irratti dhiigne kaleessa waraana irratti wareegama qabbalerraa maqee kanarraa maqee sana murminee Pipis murmine waraana bilisummaa Oromoo daandii keessatti qabna yoo ta'e dirqama pipi ta'uun qaba yookaan dirqama sanyii faana gale ta'uun qaba nam ati maanta ilaala abbaa gadaa akkasitti maa akkasitti nu gadi yaada kiyya fudhadhu malee akkas nan godhi sittan mani dirqama mee ani sana nan morma qaamataa uummata Oromootiin gabbayee uummata Oromoo saamu karaa jaarsuma karaa intaleetti kennu maal kana deemee jira karaa walirraa fuudhu gandi tokko bu'ee hanga dhumaa dakaatti deema hanga maatiitti jira kanaaf balaa qaba gandummaan kanaafuu miidhaa guddaa qaba faayidaan isaa maali faayidaan isaa sirriidha ganda koo Oromoo tiksuudhaaf waan ganda koo keessa jiru ol baasanii leellisuudhaaf tokkummaa Oromoodha birmachuudhaaf wal jajjabeessuuf rakkoo hin qaban tokko wal hubachuudhaaf ijaarumsa garuu miidhaa isaa turre caalaa gandummaan sirba bal'achuu hin qabu kan jirudha robalee yoo miitti fufuu dandeessa ifama akkasatti hin dheeressine. Gatoma atolluun gandummaa irratti waa lama kaaftee gara naa miidhaa qabattee gara naan bu'aa qabattee bu'aa isaa irraa immoo miidhaa isaatti sararite. An Oromoon gandummaan Oromoo qoodamee akkasii gandummaan ol rakkise baay'ee nagra yoo warra sooshaal miidiyaa irra jiru ta'e malee. Gandummaan mis manaajimentiin yoo jiraate haalli nuti ittiin bo'an yoo rakkisaa ta'e nuti miraan hoogganamne yoo koondii jedhu ta'e akkama sooshaal miidiyaa haa ta'u kanarratti gandummaan rakkoo qaba. Garuu lakki gandummaa hin dhabamsiifne yoo gandummaan dhabamuu illee hin danda'u yoo illee dhabamuu akkamitti dhabachuu hin dandeenye atis gandarraa dhalattee jira anis gandarraa dhalattee jira ganda sanirra dhaabbattee ganda saniin tokkummaa Oromoo yoo tiksite qabsoon yaannu kanaafi galma gahuu dandeetta kareelli haalli Oromoon galma ittiin ga'e dhufeetuma gubbaarratti ni duntaani gandummaa san keessaa finiinee qabsoon ol finiineeti qabsoon Oromoo kaleellee kabakkaarra jirru kana nullee akarra baanee asuun qabudha kanaafi gandummaa taargee goonee gandummaan akkas ta'u taane haalli nu gandummaa kan ittiin manaaj goonutu rakkoo qaba malee gandummaan rakkoo qabaatee miti qabsoon Oromoo gandi tokko bahee haaya ni ganda kana malee an Oromoo miti namni jedhu hin agarre an Oromoo keessatti ni barsiisa baay'ee namni yaa haalli gandummaan ittiin dhufamu asuma sooshaal miidiyaa irratti ba'a nama tokko bifa biraatiin hin dhoomnaa ka gara naallee hin ba'a haa inni waan ganda kiyya ta'eef kana goota inni waan ganda kiyya ta'eef kun ammoo uummata bal'aa miti hawaasa bal'aa miti namootuma silaa sooshaal miidiyaa irratti fayyadama an atliist haga tokko beekumtii qabaa maalii qabaa waan jedhu irra dhaabbateeti malee hawaasni nagaadha yoo baatee hawaasa keessa deemtee yookaan sarvee daladde ani ganda kana lakki dhimmi ganda kanaan ilaalitu Oromoon jedhu hin jiru. So bakka sabni kun hagana jedhamu hin jirretti paarsentii 100 keessa Oromoon bifa gandummaatiin deemu paarsentii 5 hin ga'u. Paarsentii 95 Oromoon bakka amanu gandennee akkasii waan gandummaa kana guddisnee kan fudhannu ta'ani baay'ee yoonni ta'e natti mul'atu. Tudbii garri namni argitee itti ilaalle jira gandummaa nama fakkeenyaaf nama tokko kaasee yeroo dhimma qabsoo haasofnutti yeroo qabsoon sila taargee goonee eenyu biyya hoogganaa jira jennee waan nama biyya hoogganaa jiru yookaan waan nama saba miidhaa jiru
odoo haasa'uu qabnutti osoo numarruu miidhama jennee miidhama ibsnutti asuma dhufnee nama kalee guyyaa tokko Oromoo bu'aa haa buusu. Har'a dhimmi qabsoo san keessatti miidhaa inni fidaa jiru dhaala bu'aa isaa yoo kataru ta'e dhimma kalee san kaafnee ebalutti qabsoo akkana godhe jennee yoo kataargee goonu ta'e dhimmi kun deebi'ee haa waan ganda kan ta'eef ganda kanatti akkana godha ka jedhu namoonni bifa saniin ta'uu danda'a. Kana hambisuudhaaf ammoo waan gandummaan very sensitive amantaan sensitiiviidha. Waan akkanaa kanarraa qabsoo yoo geggeessinu haala kamiin paralyze goonee deemuu dandeenya. Bifa kamiin waan kana manaa godhuu dandeenya yoo jennee akkas waan dandeenyu argitee wanni deemnu ta'e gandummaan homaa miidhaa isaa caala bu'aa isaatu jalaa jedhaani kanuma jechuu barbaadeetti galatoomaa. Robaleen jiruun fakkaata. Waggaa jaha kana keessatti yoomi nama biraadhaaf carraa kenna garuu akkamitti ati gandummaan waggaa jaha kana keessatti babal'atee humna Oromootti keessee sooshaal miidiyaa jechuun bar nama lafa jirutu sooshaal miidiyaa irra jira. Nama hubachuu danda'utu sooshaal miidiyaa irra jira jechaadha. Xiqqeessuu hin qabdu miidiyaa hawaasaa xiqqeessuu hin qabdu siru. Media house media hawasa social media kan jiru nama lafa jiru sana jechaadha. Nama waa'ee biyya isaatiif dhiphatu, waa'ee eenyummaa isaatiif dhiphatu, waa'ee tokkummaa Oromoo dhiphatu. Inni kaanis immoo diigumsa Oromootti akkamitti akka diigu, akkamitti Oromoo akka balleessu kan dhiphatu jira jechaadha. Gama qaama lamatu jira miidiyaa kana jechaadha. Kaleessa xalayaa ture. Xalayaarraa televezyiinii ture. Televezyiinaa raadiyoo waan akkasii har'a garuu miidiyaa hawaasaa jechaadha. Isa kana karaa ittiin tooftaa yerootti jijjiiramaa ture. Kaleessa feesbuukiin ture har'ammoo paaltookii wantoota akkasiidha jechaadha. Tuffatanii bira darbu. Guji har'a maaltu ta'aa jira? Viidiyoon maal fayyadamaa jirti? Gujii fi maal jettee akkamitti adda baasaa jirti? Eenyutuma ilmaan machaaf yookiin ilmaan tuunaaf sagalee ta'e. Si komandootti maal akkamitti Oromoon wal qoqqoodee jiraam? Eessaa dhufe inni kun? Har'a afaan isaatiin ergantoota tokko as ba'anii maal jedhu? Wareegamtoota hirbuu shinniikaa gaafa sana eenyutu argee ragaan maaltu jira? Suniyyuu sirrii miti soba siin jechaadha. Kun eessaa dhufe? Yarkamaa tokko fuudhanii ganda isaa waan ta'eef irra lolaan jiranii har'a. Yarkamaa tokko ganda sana keessatti waan dhalateef namoota meeqatu irra lolaa jira? Isa kanaa jechaadha gandummaa. Wantoota baay'ee jira. Siyaasa keessattuu aangoo gosa tokkotti aangoo kennee miti gosa biraa kan afaan qabsiisaa jiru. Impaayiraan jiru. Isuma ammaa kana jechaadha. Wantoota baay'ee kaasuu dandeenya. Xiqqeessuun sirrii miti jechaadha. Ifama. Al tokko nan xumura Oromoof kan fayyadudha. Gandatti gurmeessuun siyaasa Oromoo tokkummaa injifannoo fi hirmaannaa walqixxaaf gufuu guddaadha jechaadha. Oromoo kan fayyadu tokkummaa walqixxummaa sabummaa Oromoo irratti walii galuudha. Yoo kana hin ta'in akka gandaatti gurmooftee kaaffii tokko deemuu hin dandeessu jechaadha. Miidhaan kee, dhukkubbiin kee, madaan kee kan sitti dhaga'amu gandi kee yoo tuqame qofa jechaadha. Antoon itti fufi namni dubbachuudhaaf jettu garuu robalee ma jirtaas. Horata ergadhu hin mul'attu maqaa kee nan dhabee Inni jira keessuma jira dubbachuuf malee. Yoomi afachuu yeroo tokko. Yoomi amma maani sirriidha jedha. Bakkuma yoomin itti dhalatetti maaltu uumame baruma amma keessa jirru kana ganda kanatti gosti kee yoo guddaa ta'uu baate asii dandeessu dhaloonni kiyya bakka kanaa asiin ari'anii an jiru viidiyoon qotee bulaa baadiyaa keessaa ni jira jechaadha. Nama gandummaa qabu tokkoffaa gara aangootti fiduu hin barbaachisu. Sirumaayyuu lubbuudhaan dhabamsiisuudha nama gandummaa baate deemu. Lammata zabanyaadhaa godhuun hin danda'amu. Maaliif inni waan sabaa osoo hin taane waan ganda isaa fira isaa fa'aa aangootti fida akkuma warra nugusaa sanii jechaadha. Gosa isaa fira isaa.
Somaaleen amma gosaa walitti kaatee amantiin tokko dhiiganis tokko. Gandummaan ganda yoomii maal sii godhe gandummaan ganda ati itti dhalatte san keessa ummanni ati keessaa dhalatte sun bukaan jiru. Waa'ee gandummaa yaadatoo Oromiyaan bulcha jechuun yookaan Oromiyaan bilisa baase jechuun hin danda'amu. Duraan dursee gandummaa keessa ba'uun barbaachisaa. Oromoodha sabi tokko ganda kee jaalachuu dandeessaa. Ganda kee jaalatte jechuun immoo ganda biraa xiqqeessuu waan akkasii san jechuu miti. Amma fakkeenyaaf Jawaar Arsiidhaan itti ulama. Jawaar osoo na bulchee yookaan Marroon osoo na bulchee Tulluun osoo na bulchee Oromoodha jechaadha. Garuu amma akkastu jira amma qabsoo qeerroo keessatti maaltu jira? Waan baay'ee iddoo